imimmaan dubartii waan lafa bu'u seetan imimmaan dubartii waan lafa badu seetan obboleessa kee Mubaarak gaafa kaayiroo jiraatullee eenyu olitti jiraataa turte kasin beenne si haa akaa'u qatte jedhe namichi eenyu olitti zana jette gaafa tiktokiin sadaqaan tiktokii Mubaarak sadaqaa gaafa sadaqaan tiktokii kana irrillee hin jirre qucee kan kee dhiibdee jiraataa turte habibi mana kan kee yoo seenne takkaa waa dhabnee hin beennu akka nama suuqa seene akka nama raashina suuqa raashina seenetitti suuqa jumlaa seenetitti fayyadamna mana kan kee gaafa seenne diqqaa guddatu si beeka si galee koortee zana jettee jiraatta atadha ummata kanaaf kabajaa dhabdee ummata kana biraa galata dhabdee dayyuusa ta'uun kan kee maali gaafa albee ol sitti fudhatan san osoo cadhifte hadda fidaniitiin kana sin godhan gaafa albee sitti ol baafatan cadhifte gaafa san quuqamtee oromoodha saba kiyya rakkoon qabu nama kenna jettee cadhifte osoo guyyaa san cadhisuu baattee guyyaa san dabarsitee seera kennitee guyyaa san kaameratu jira waa hunda naa baasaa jettee itti cadhisuu baattee hadda jechuudha kan eenyummaa isaa hin beenne fuula xaxatee biyya seera qabdi jedhan keessatti biyya mootummaa jira jedhan keessatti hin doorsifamtu Itoophiyaa keessatti wanni akkanaan jiru bar guyyaa san cadhifte gaafa albeen ol si baafatama gaafa uteela keessa si ajjeesuudhaaf si qaluuf sitti kaansan guyyaa san cadhifte doo guyyaa san cadhisuu baattee abadan hadhan daffaramtu bar mucaa daa'ima si godhanii bar ufii wal arrabsaan jiranii waa meeqa waliin jedhaan jiranii mucaa daa'ima si godhanii wannummaan ganama galgala si ari'aniif maali garanaan si baasaniif maali inni maalati eenyu gadi maa inde maal goote ummata kan dubartii gudeeddee ulfeessitee raggatte hin saamte hin sarafte namni haqa sirraa qabu jira namati lafa gurgursiiftetu jira moo namati lubbuu baasisiiftee jira maali hagana hunda Mubaarak dubartii irraa fayyadama Mubaarak akkas godha dalagaa nu qabe afaan nu qabe taadaa akka isaatitti dalagaa ka qixatti eegaati yoo kuma dhibba namarraa fuute kuma 50 fayyadi kuma 50 ofii fayyadame Mubaarakiin kanumaaf itti gubattanii bar irraa fayyadameef itti gubattanii miti kuma 50 dhibba yoo namarraa fuute yoo 50 namarraa fuute 20 kenniti 20 fayyadi 20 liqimsi 20 fayyadi Mubaarakii waan itti gubattanii kanumaaf bar waan biraatiin ni miti bar ummata isin laattan ummata isin sammuu laattan ummata isin onnee laattan ummata isin zinaan tortorsitani hadda inni nama godhee dhaabe kanumaaf itti gubata warri Dubaay wallahi wanni bira tokko hin jiru yookaan inni siltee ta'uuf miti yookaan inni musliima ta'uuf kiristaana ta'aniiti miti wanni itti gubataniif kanumaaf dubartii isaan afaan qabanii karaa gubbatti gatan gadi baase dubartii isaan fidanii hadiiqaa gubbatti gatan gadi baase miskiina isaan karaa gubbatti gatanii imimmaan boochisan kan eenyummaan isaanii hin beenne gadi baase kanumaaf wannummaan itti gubata yooma dhugaa san irraa saanee dubbanne yooma dhugaa san irraa saanee isinii himneet hin jenne jechuudha sidiif galaa miti gatii kana ta'eef yaa obboleessa kiyya Mubaarak biyyiti biyya seera qabdu biyya kaameraa qabdu fidanii udaan balbala jala si kaayanii udaan balbala jala si kaayan seera ballee kofurra fidanii dubartii balbala jala si kaayanii feetu jimma taati feetu jinnii taati feetu arsii taati feetu haadha ilmoo taati bakka argite sanitti seeratti ofirraa ballaqe balbala kan kee jala osoo harkaan hin qabin kootu mana ol seenii maaliyyoodha eekeliyyootu natti bilbilee mana ol galchinaan jedhe haadha faaxeetu natti bilbilee obboleeyyan tiya Dubaayin keessa jirtu yoo rakkattee karaa gubbatti du'aa jiraattee ansitti bilbilee dura seera beeksisiitii mana kan kee ol galchi dursa seera beeksisi tola ooltummaan sirraa haaftu takkaa tola oolteerta gargaarteerta takka Oromoo biraa galata argattee hin beektu yoo arraba taate malee barniiti tanteetiif haga sa'aatii kennitu qabda ilmoo keetiif haga sa'aatii kennitu qabda bar inde yooma irraayyuu fayyadamte Oromoo kana yooma irraayyuu nyaatte dhibba keessaa parsantii 50 yoo nyaatte 50 qarqaarteerta bar uummata kana 50 yoo irraa fayyadamte 50 taateerta bar hirriba kan kee dhabdee niiti tanteetiif yeroo dhabdee jiruu kan keetiif yeroo dhabdee Mubaarak asii yoo kuma dhibba fuudhee asiin kuma dhibba lama gadi naqa jiran arguutti jirtan isinillee dhugaan na jedhe jetti an kana Mubaarakin jajaafi miti yoo asiin kuma dhibba lama fuudhee asiin kuma dhibba lama fidee gad naqa ka fedhu karaa giiftiitiin ta'a fedhu karaa maaliitiin ta'a Mubaarak nama akkasiiti arguutti illee jirtan ijoollee fuutee wannoo keessatti isin fuutanii konistiraashinitti darbitaniitiin jettan bar Mubaarak Ramadaana banana bishaan isa dhugeessaa fi ture bar ijoollee isin konistiraashinii keessa gattan ijoollee isin ibidda keessa gattan fuudhee bar ruuza qoodaa fi ture bar kubzii fidee fi qoodaa ture bar maal isinirraa balleesse Mubaarak kaayirootti illee yoo deebe zana jedhee jireenya jiraachuu danda'a ka Dubaayiiti ol gammadee jiraachuu danda'a takka Mubaarakii kaayiroo keessa guyyaa takka waa dubbate guyyaa takka fiigee argitanii ummata abaarsi jarjarsaa jiru ummata cubbuun jala guuttee akka dildila tortoreeti jarjarsaa jiru ummata Dubaayii jechuudha
Sinigalee uummata cubbuun guutame isin. Gatii kana ta'eef obboleessa kiyya taa'anii uteela keessatti si mari'achuu jirani. Summii si nyaachisanii. Luka deemtu jala summii si buusanii. Eegganta sabboontuu fuudhanii luka isii jala mana Suudaanii dhaqanii summii jala dalasiisanii muyyattiin sun tortorte luttiisii. Luka isii san ijatiyyaan arge. Luka isii san ijati akka buddeena shaaggateeti keessaa yaa'e raammoo muyyattiisan. Ijatiyya ta qalbitti hin galuun arge wallaahi rabbiin kun ona haa gossu. Eeggadhu luka deemturra. Uffata uffatturra eeggadhu. Nyaata nyaattu eeggadhu. Bakka mataa cirattu man Oromoo seenteen ciratin. Deemi makiinaa qabda makiinaa keetiin mana Arabaa dhaqii ciradhu. Hafi keessa yaa'ii Oromoo keessa hafi. Gali yaa'ii Oromoo keessa. Obboleessa kiyya si gahee jira lubbuu ta'een feetu. Ilmoo keetii jiraachuun feetu. Niitiin kan keessi malee nama hin qabdu. Ilmoon kan keessi malee nama hin qabu. Kaan ulfa garaa qabdi. Kaan harka baadhatteerti. Samiiraan garaa see haa nyaattu. Samiiraan inni cadhifti namni beekuuf illee hin jiru. Beeloftu namni beekuuf hin jiru. Aartu namni beekuuf hin jiru. Loltu namni beekuuf hin jiru. Samiiraadhaaf jiraadhu. Ilmoo kan keetii jiraadhu. Aan kanasi himee jira akka dubartii takkaatetti. Atifat dubbachuu danda'a gis takka. Ayyee galatooma carraan hubannoo keessanii fi hundi keessanuu galatooma aktiroonni keenyas bochiftoonni keenyas warri gaabii adii uffatanii dhuftanis gurraattii uffatanii dhuftanis warri kophee matarratti kophee kaatu irraanfatanii harkatti guurattanii dhuftanis galatoomaan duraan durseeti. Mubeen diinaan qabu hoteela keessatti sitti mari'achuu jiranii jettee ati faateeti. Quba qabdaa lafaa ta'eeti keessa jirtaa bakka sami. Akkuma gaafittiin bira kutaa yoo keessa jiraatte warra mari'atu san dirratti gannuu baasi. Tasanii alaa mubeen diinaan qabu diinni isaa hiyyummaa ni dhagamaami. Diinni isaa hiyyummaadha jechuudhaan barbaada. Mubeen diinni kiyya hiyyummaadha jee dhiyoo tana nu labsee ture. Yoo eegasi muti qabadhu gaa mataraan tiyya. Eegasi yoo dhalate eegasi dhalate ganaa faasaa keessa hin baane xuuxxoo lubbuu biran kunnee bakka mubee kokkee qabu hin geenye jechuuf hin jeen guddanne ganaa ijoolleedha. Saniif mubeen diinaan qabu akkasitti as gabbaa. Yoo ajandaadhaaf dhimma kana gartee fiddanii mootummaa gartee waliin dha'uuf waa iyyisiis fiddan taate ajandaan hedduu jira. Korfaayidaa kiyya kana laala biyya keessa amma filannoo deemu jira. Namni biyya bulchu ilma Oromooti hichaa jira. Ilmaan Oromoo karaa irratti mana keessatti bakka hundatti dhumaa jiran. Sagalee uummataaf ta'uu dhiiftanii qabeenya isaatti Oromoon abbaa ta'uu dadhabee jira. Mana isaa keessa nagaa buluu dadhabee jira. Bobba'ee galuu dadhabee jira. Yoo ajandaa fokkotaa kanaa ajandaa nama indiviiduwaalaa tokko fidanii biyya hunda kaasarraa ayyitan taate buusii anuu nan bu'an jarjarina iddoo raasa'uu hin danda'u anuu gadi bu'an jarjarina bittin jira. Mubee fakkeessuu keessaa ba'a. Dhugaan yoo jiraatte dhugaan jirtu gizee takka olii takka gadi jechuudha miti. Inargine fakkaataati kanaaf karaasaa. No. Kun feeki diraamas ta'uu mala diraamatti hirtanii diraamaa keessaa ba'aati dhaloota kana jaajjessuu keessaa ba'a. Dhugaa jirtu deemaa isiniin jaa. Kaleessa quba walitti qabaa kaleessa harka walitti dha'a arra harka walii dhoottanii afaanuma keessa wallaallee burjaajii sana keessaa nu baasaa isin jechuun barbaada gabaabaa walitti galatooma. Yaada gabaabaa yoo carraa naa kennitan. Yaada gabaabaa mee na guddisime. Ayyee ulfaadha. Kun ajandaa ta'uu baatus just waan dubbatamuu qabu amma waa'ee Mubaarak irratti waan dubbattaniifanii xiqqoo si irratti waa dabalaafanii. By the way Mubaarak diinaan qabu isee dura. Jamsi kana ofii jettu ajandaadha dubbiin minaan jettu intina akkoo keetii keessa dhaqii galiiti. Dhageessee kottuu naa dubbadhu siin hin jenne jala deemisa afaan bani siin hin jenne bilookiidhaan hatta daggara jala si baasa of kabaji dillu naa labu shaklak. Ajandaa barbaannaan ajandaa ji'a tokko irraa iyyutu sii fida. Qabatamaan ijji kafinji atleetii godhee asirraa oofee poolisii. Maammee naa dubbatu irraa kennu. Asii turumba dhugaatii kabajuuf zimmi jalaa jedhennaan ajandaadha dubbii ajandaadha kunoo hidhaa jira. Dhaqii hidhaa keessa dhaqii fuudhiiti tarii obboleessa kee ta'uu mala. Natu muka sittis obboleessa keessa fidee dubartii mana koo kaattis cabsee jechuudha geessee hidhaatti si galchi. Deemi achi iyyi. Dhaa warri immoo turumba dhuguu naam jettan isaa bahu. Turumba dhuguu hin argine. Kanaaf. Maammee dubbadhu.
galatoomaa alfaddaa diinni mubaarakuma naamana diinni mubaarak hiyyummaadha diinni kan kee wallaalummaadha mana kootti jedheenennaan diinni kan koo jechuudha maddaa jalqabee hiyyummaadha jedhee bookkisaa dhufe tartiiba isaatiin galleefi kanaafuu inni akka fedhetti fudhatu alaa kulli haal diinni mubaarakuma kan biraa diina kan biraan qabu jireenyi isaa tartiiban qabu ajandaan isaa tartiiban qabu wanti kun gara kam nageessa jedheen tiniin gadu ajandaa godhatee waan tokko fudhatee dhufaa sana booda ajandaadhuma sana keessatti ajandaan sun irra garagalee isa aarsaa sana booda sukkaara isaa 500 600 700 galaa eessumaan jechuudhaan maraatee sin maraachaa oola be smart itti waan tokko yeroo fiddee dhuftu itti fayyadamuu qabda sii galee amma viiwii jechuudhaan waan akkanaa silumaa kan dalagamu ajandaan akkanaa karaa itti viiwii itti argattu amma fakkeenyaaf viiwii qaba malee kooyiniin qabu manni kan kee sii galee yaani biizinasii illuu gara biizinasaatiitu geeddarta amma kaalkuleet godha namni taa'e namni miidiyaa yeroo taatu smaart ta'uu qabda araadaa ta'uu qabda sii galee abshaala ta'uu qabda. Leencatti gaafachuu qaba jechuudha jandisee kana. No amma fakkeenyaaf waan akkanaa YouTube chaanaliitu qabaattee YouTube chaanalii irratti viiwiidhaan ittiin iyyi ofiifis ittiin fayyadamaa ምናምን ነገር ጥሩራ nama argachuun እኮ ችግር የለውም እኮ ይሄ namni kumni kudhan taa'ee laayif irratti jechuudha intini irratti tu sulaalee abshaalummaadha maawaq ነው እርድና ነው namni duuniyaa kana irratti feemasa guddaa jedhamu YouTube irratti namni danuun hordofuudha isa kana ala የለም እኮ ይሄ ስማርትነት ነው rakkoon qaban kun alaa kulli haal እና diinni kan kee suma sanaan walitti zawwettee walitti buute isa kanaan walitti buute dubartiidhaan walitti buute isa tokko galfattee kaate ammas ittiin walitti buuta sana booda si waliin jechuudhaan gowwummaa kan kee irratti hundaa'ee baay'isee gowwummaan kan kee riilno hundaa'ee namoonni waan si hubataniif dhufanii si waliin boo'uu boossisu waan akkanaa keessaa akkamiinuu achiinis asiinis qabanii keessaa si baasu aatis hin dhaabbattu ammas dhattee boriiftaan dhattee keessa galtaa ammas dhaqanii akkamiinuu jechuudha markisanii qiyaamaa buusanii mataatti dhukkuffatanii dhabanii keessaa si baasu ammas iftaan dhattee ammas karaa biraatiin itti galtaa smaart ta'e jireenyi kan kee tartiiba qabaatu. Indisi ituma ajandaa ta'e illee faayidaan qabudha manillee faayidaan irratti tu hundaa'ee smaart ta'uunallee faayidichi sun smaart si godhatu ati hin barbaadin. Si galee amma fakkeenyaaf amma viiyuu nama 6,000 amma galgala mala yeroo laayifii sa'aatii tokkotti magribatti kottume geema koo ilaali ba'e namni 5,000 6,000 kuni በጣም ይመጣል fakkeenyaaf geeman taphataa yerootti calli madee adabamaa yoo jiraadhe biizines kaleelloo arraagifaallee ni maallaqa baqaachoo addagiif tarri waan hin jirreef nagaatti deemba'a xiqqam kaleelloo maalillee si galee kanaafuu waan faayidaa qabu irratti waan sis fayyadu ofii fayyadamtee jaras ittiin fayyadu fakkeenyaaf abbaa miskiinatti hin gargaara xuruu nokku fakkeenyaaf miskiinatti hin gargaarta yoo ta'e ati awwala miila lamaan dhaabbachuu qabda jechuudha. First offer majammaraa miila lamaan ati dhaabbadhu nama ta'e sana booda jechuudha firoota kan kee isa kan rabbiin sitti maayidha firoota kan kee namni rakkate jira fira qabdaa obboleettii obboleessa yoon qabaanne akaakayyuu maal obboleettii haadha obboleessa abbaa obboleessa haadha waan akkanaa laalta kana keessa miskiinni hin jiru yoo jette amma immoo kan biraa oromatti deemta. Si galee ofii miila lamaan hin dhaabbanne sana booda immoo namoota kaaniif hin deemne pilaan eebii qabaa islaamummaanis adeemsisa callumatti amma nama hin beekne tokkoof gurra isaa miila isaa mataa isaa hin beekne tokkoof qiyaamaa buuftee yoo jedhaa oolte hajiriin qabu fakkiin sitti maa tartiibaan deemi jireenya kee tartiiba godhi smaart si galee nam wanti smaart si godhu inni awwalaa immoo tokkoffaa salaata lammaffaa leelii dhaabadhu ummata 6,000 as guutte irra nama 60,000 fiddee boossiftee beektaa halkan sa'aatii 9tti dhaabadhuuti abeet handiyyee jedhee xayyiqoo abeet deebii abbaate yoo duuniyaan kun jechuun lagiiftara tokko dhabde rabbiin maqaa turumbaduu kan jedhu rabbiin maleekaa maqaa itti horeesiif erga sa'aatii kan amma rabbiin abbaate maleekaa tiiktookirasii ergasiin jedhee amanany wanta dubbataa jiru kan karaa barbaadden hiikkadhu halkan ጌታ ሆይ ሲመለኙን እንቀበል በቃ ከሁሉም ነገር በቃ እኔ እጅ ሰጥቻለሁ እኔ
Rakkaan masee inni onjelenyaan hin jedhin garuu si malee eenyuun qabu waddaallu jedhini rahmatummaa isa walla onnee kee kenniif. Bakka yeneenaan taanta bichaan edgaa fedhi. Ilaalta deebisa galatuma. Ay dubbadhaa eenyuun niilu dubbadhu. Angaruu wanti na dhibu yoo waa wayinarra geessi anu akka deebi'a ummanni hundinuu anatti deebi'a. Maal garuu carraa kana baduu. Wantichi ni ajandaa jedhame ajandaadhaaf osoo hin taane jechaadha. Nuti akka caarraa ijoollee barriira tattaarraa sarabbii nu arguus itti himna. Ajandaadhaaf miti. Barriira tattaarraa fidanii goa addunyaa keenya sanaa kanatti fidanii manni mubaarik miira jennaan manni mubaarik hin beekuu jedheen. Yeroo hedduu namni nu gaafataa hin beeku jenna nuyi. Gatii beeknu yookiin garaa laafaa seera biyya kanaa immoo amma ta'e yoo hin beeknes dhageenyeerra. Adda immoo fidanii kaanii manni mubaarik isa kana bakka ittiin bahuun qabu jedhan jedhan. Asuma hambaa asuma rataa eegeen. Jedhanii mucaachi kaanii deemanidha. Ajandaa yookiin ajandaa barbaachaa miti. Isatti anko akkaamee bakka ni laayivii taa'u keessaa mana keessaa kan waamee gadi ba'e. Mubaarik jechaadha. Naa kanaafuu ani ajandaa wallaahi suma wallaahi ajandaa miti nus hin beennu. Deengaddes akka kana ijoollee mucaan dhuftee. Maa obboleessa koo ajandaa maali? Ijoollee ofumaa keenyaaf viidiyoo kanaafuu innaan akkasii siin jedha. Viidiyoo sin agarsiisa laala. Warri hordofaa turtani. Gurbaan beeku. Inni nan beeku. Inni na beeku danda'a mungkin. Na beekaaf dhufe. Maaltu safiisa? Maal fidhamere? Maaliif poolisiin dhufee fuudhee mana hidhaa galche? Kunola ijoollee jara kana laa jarri wajjin fiigaa jiran. Maa katamaa fayyaa rabbashame katamaa fayyaa rabbashame poolisiin makiinaan dhufee yoo ajandaa ta'e garuu wallahi rabbi sin qajeelchu.